siyaasa lammiinko ta'uun qabu dirree tapha siyaasa waatu jira waatu dubbiin garaa lixaa maalisi fambaatu waatu jira waatu digni lammii lixaa maalisi naafatu. Eeyyangaa Ashamar Kafunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu idil addunyaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli oromummaa fi obbolummaa sinaada qabu sinin jecha sagantaa tamsaasa kallattii keenyaa akkas jechuun jalqabe waatu jira kan walitti darbachaa jirtan kubbaa miti rasaasa jechuudhaan ergaa guddaa kan dabarsate artistii gameessa lafaa dhufaa jirudha. Marga artistiin kuni kana qofaanii miti beekamtummaa kan argate gaafii fi deebii har'aa keessattis gaafiilee gaggaafataman gurguddaa keessaa isa adda dureeti. Marga gama foddaa madda walaabuutiin sagantaa keenya gaafii fi deebii shamarree Oromoota kan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Eenyu kan jedhuuf kallattiidhaan erga ishiidhaan wal barreen boodatti gaafiin keenya keessaayyuu qophii golaa fi gola Oromiyaa jiddu galeessa godhachuudhaan sagantaa addaati. Shamarran keenya biyyoota baqaa adda addaa keessa jiran seenaa duudhaa safuu hawaasichaa jiddugaleessa godhataniitiin akka isaan aadaa isaanii jabeeffatan jiddugaleessa godhannee kan irratti xiyyeeffannedha. Marga gaafiilee gaafataman kallattiidhaan walitti deebi'uun duratti isiin eenyu kan jedhuun isheedhaan erga wal barreen boodatti sagantaa keenyaa walitti deebinaa yooyyaa jenneerra keessummaan teenyas kunooti. Baga nagaan dhufte jechuun ammoo sirna kaleessa Oromoo walirraa qabdu. Baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan na eegdanii galatooma madda walaabuu istiidiyoo keessan bantanii na affeeruu keessaniif gaafiif deebii afaan taasisu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa ani Amboo miidiyaa dhalattuu magaalaa Amboo akkasumas moggaasa maqaa magaalaa Amboo qabadhee kanin as ba'e ani Amboo miidiyaadhaan isiniin jedha. Eeyyangaa akkas jette ani Amboo miidiyaadha jechuudhaan seenaa qabsoo Oromoo Amboo of duuba deebistee nu yaadachiifte. Sagalee ummata Oromoo Amboo namni hin dhageenye hin jiru. Ummanni Oromoodhaa Amboo misooma keessa, diinagdee keessa, siyaasa keessatti hawaasa dorgomaa tokkollee hin qabne. Kanaafin gaafiif deebii keenya jalqabaa shamarree Oromoodhaa jiddugaleessa Shawaa Lixaa magaalaa guddoo handhuura qabsoo Oromootii fi tarsiimoo qabsoo Oromoo kan taate Amboon isinii qabadheen dhiyaadhe. Warroonni hordofaa jirtan kallattiidhaan Amboon miidiyaa eenyu kan jedhu wal wajjinis ilaaluu dandeenya. Ammaaf immoo shamarree lafaa dhufaa jirtu waan taateef gama sooshaal miidiyaatiin maqaa Amboo qabattee dhufte waan taateef ishee ilaaluun osoo hin taane maqaa kana ilaaltanii sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan akka nu jajjabeessitan hanqinnoota ishiin qabdu bakka akkasii sirreeffadhu jechuudhaan akka nu jabeessitan abdiin qaba. Waan hundaafuu sagantaa keenya kabajjee keessummaa teenya taatee gama madda walaabutti dhufuu keenyaaf ammas irraan deebinee galatoomsiin jenna. Hayyee isinirree kabajjanii istuudiyoo keessan bantanii na affeeruu keessaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Eeyyangaa galata irra waan deddeebinuuf abboota keenya nama galateeffata. Kanaaf irra deddeebinee galata heddummeessina. Dhaloonni har'aa seenaa duudhaa sabichaa jabeessineetiin akka wal wajjin deemnu abdiin qabna. Meegaa kan itti dhalatte Amboodha. Gaafii adda addaatu si gaafatamuuf jira. Qophooftee jirtaa? Hayyee qophiidha. Amman beeku nan deebisaa. Amman hin barreessu. Uummanni Oromoo asumaan na barsiifata jedheen abdii qaba isinirraa. Egaa galatooma. Hayyeegaa turtii gaarii isin jenna daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan sirna gaafiif deebiiti. Sakandii muraasaan booda walitti deebina. Artistii Asasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu. Eenyu baatee kana qaqqeessaa qalbeeffatu dhaggeeffatu. Eeyyawaa malee miti kan isin affeerreef hasaasa jennee hasaasne. Kan hasaasame keessa ammootu waatu qalbeeffate jechuudhaan kan wallise ana osoo hin taane artistii Oromooti. Ergaalee gaafii fi deebii keenya har'aa kana jiddu galeessa kan godhanneef seenaa duudhaa sabichaa hawaasa keenya akkan of duuba deebi'anii ilaalaniif kan fuulleffatedha. Waan hundaafuu shamarree gameettii gamanatti dhufte tana kallattiidhaan gama gaafiitti galla. Gaafiileen hoo kan irratti xiyyeeffatan maali kan jedhuufi duraan dursinee hundi keessanuu akka irraa hubatan sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan ilmaan Oromoo biraan ga'a isiniin jenna. Sagantaan keenya jalqabee jira.
Gaafin jalqaba akkas jetti. Hayyee. Artiist Hacaaluu Hundeessaa bara 2020 akka lakkoofsa Abashaatti guyyaa kam ji'a kam keessatti sa'aatii meeqatti Finfinnee sa'aatii meeqatti Finfinnee bakka maal jedhamutti ajjeefame kan jedhudha. Kallattiidhaan Amboon si geessine qe'ee goototaa jechaadha. Hayyee gootichi artist Hacaaluu Hundeessaa akkuma nama kamii qabsaa kan ture dhagaa qabsaa ni kufaa qabsoon itti fufa. Kuni jechoota abboota keenyaa hundaati waanuma argaa jirrudhas. Artist Hacaaluu Hundeessaa guyyaa bara 2020 guyyaa wixataa sanee 22 guyyaa sana kan inni wareegame. Bakka maal jedhutti wareegame kan jedhuuf galgala keessaa sa'aatii 3 bakka laga daadhii yookaan galaan daadhii jedhee beekamu fooqii sana duuba bukkeetti kan inni wareegame jedheen beekaa kanumaan hin qabas odeeffannoo sana. Ayyan deebiseerti dhugaa dubbachuudhaaf akkas jetti gaafichis akkas jedha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa bara 2020 akka lakkoofsa biyya keenyaatti guyyaa kam ajjeefame sa'aatii kamii fi iddoo Finfinnee bakka maal jedhamu kan jedhu ture gaafiini. Deebinis guyyaa wixataa jechuudhaan argattee jirti. Itti aansuudhaanis sa'aatii meeqa kan jedhuuf sa'aatii 3 ta'uu isaa argattee jirti. Bakki iddoo maal jedhama kan jedhuuf galaan koondomineemii bukkee akka ta'es yaaltee jirti. Walumaa galatti qabxii 3 keessaa 3 nu deebistee jirti. Hamleedhaan yeroo tokko hundi keessanuu hamlee akka nu kennitaniif abdiin qabna. Marga gaafiin lammaffaan itti fufee jira. Gaafiin lammaffaanis gaafii jiddugaleessummaadhaan waa'ee kana irratti fuulleffatee kan gaafatamudha. Hordoftoonni keenya nuuf obsa. Poointii qabataa deemuun dirqama waan taateef gaafiin lammaffaan akkas jedha. Qabsaa fi xiinxalaan siyaasaa akkasumas miseensi KFO yeroo ammaa kan ta'e Jawaar Mohammad kan dhalate Oromiyaa magaalaa xiqqoo maal jedhamtu keessa jedha. Godina xiqqoo yookaan Arsii keessaa bakka Dhummuugaa jedhamee waamamuttidha. Qabsaa keenyaa fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad kan dhalate. Bakki sun haala listu haati isa deesse haala listu jechuun barbaada. Deebisteertaa dhugaa dubbachuuf biyya baqaa keessa teessee haala kanaan gaafilee gaafataman wal duraa duubaan deebisaa jirti. Hedduun galatoomi jennaan gaafii gaafatame hanga ammaatti gaafilee wal duraa duubaan gaafataman inumaayyuu afaanitti daftee nu deebisuudhaan gaafii kana nu deebisteerti. Dhugaa dubbachuudhaaf waan nama ajaa'ibsiisu biyya baqaa keessatti hangam kamtuu seenaa keenya beekna kan jedhuuf ragaa baana. Kanaaf qabsaa fi xiinxalaan siyaasaa akkasuma miseensi KFO kan ta'e Jawaar Mohammad kan dhalate Oromiyaa magaalaa xiqqoo maal jedhamtu jedha ture gaafiin ishiinis Dhummuugaa jechuudhaan deebisteerti. Hedduun galatoomi jennaani gaafiin amma mootu viidiyoo ilaaltee tan deebista. Viidiyoo kanarraa kallattiidhaan gaafii keenya nu deebista. Gaafii hanga ammaatti gaafatamtee lamaanuu deebistee jirti. Viidiyicha ilaaltee deebii nu deebista. Viidiyoo kana qalbiin ilaali ni barreeffatta. Wantoota argite barreeffatteetiin natti himta.
Eeyyangaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa baay'ee ulfaataa gaafii fi deebiidha. Gaafii fi deebiin keenyaadhaa kan irratti fuulleffate keessaayyuu hedduu jiddugaleessummaa isaa seenaa duudhaa irratti kan xiyyeeffatedha. Akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Fiichara kana laaltee yookaan immoo suuraa kana laalteetiin barreeffattaa ammas carraa qabdaa. Carraan kee daqiiqaa takka keessatti irra deebitee saffisaan barreeffachuu qabdaa. Viidiyoolee kanneen laaltee aadaa eessaatti mul'ate maaltu sitti mul'ataa jira kan jedhu ilaalteetiin barreeffattaa. Daqiiqaa 2 qabdaa. Tartiibaan barreeffadhu. Hayyeegaa maal fa'aa argite jalqabarra? Hayyee wanti ani arge bakkoota Oromiyaa keessaa Harargee argeera, Arsii argeera, atleet maqaa isaallee yeroodhaaf yoon dagadhe na of kashaasniin jechuun barbaada. Atleeta Oromoo cimaa biyya keessaa fiigee biyya alaa fiigee maqaa biyyattii kan waamsise maqaa isaa dagachuu kootiif na of kashaa isas argeera. Oromiyaa keessaa bakkoota babal'oo deemnee deebinee ragaa iddoon dagadhetti na of kashaasniin jechuun barbaada. Gaafii kana hundan deebisne walakka argattee jirti. Dhugaa dubbachuuf suuraaleen mul'achaa turan uffata aadaa Harar shamarran naannoo Hararii yookaan Adaree akkasumas shamarran naannoo Harargee argineen jirraa san deebisteerti. Oromiyaa keessaa uffata aadaan argetteerti. Booda irratti shamarreen mul'achaa turte uffata aadaa naannoo Harariiti. Itti aansuudhaanis atleetii Tolaa argitee jirti, isa argattee jirti. Itti aansuun uffata aadaa naannoo Jimmaa fakkaatudha. Akkasuma mootu waan dagattee jira. Handa puuphaa jechaadha. Killee dagattee jirti. Akkasuma immoo sangaas dagattee jirti. Sangaanis mul'atee ture gabaa keessa kan dhaabbatu. Akkasumas raafuu yookaan immootu vijiteebila jechaadha mul'ateen ture. Isas hin deebifne walakkaa argattee jirti. Gaafii 3 keessaa ilaa hanga ammaatti walakkaa deebisteerti. 0.5 argattee jirta jechaadha. Sagantaan keenya itti fufee jira. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsas kallattii keessaayyuu gaafii fi deebii dorgaa dorgee irratti kan fuulleffatudha. Amma kallattiidhaan immoo kan itti deebinu gara gaafiitti. Gaafiin keenya akkas jedha. Gaafii keenya irratti hundoofnee kallattiidhaan ishee biraan ga'aa jirra. Meegaa gaafii keenya hoggaan itti deebinu gootni Oromoo Minilikiin ari'ee dibbee gachiisuun farda isaa jalatti ajjeese eenyu jedhama? Irran sii deebi'a. Gootni Oromoo Minilikiin ari'ee dibbee gachiisuun farda isaa jalatti ajjeese eenyu jedhama? Kallattiidhaan sittin deebi'a. Gaafiin kun keetii turtii gaarii siin jedha. Hayyee gootni hari'ee nama kamuu biyya gooticha hari'ee fardarraa kuffatee
farda isaa jalatti ajjeese. Ifama ijoolleen irratti bilbilaa jiru. Leencoo Dagalii jedhama. Gootichi Oromoo kan biyya isaatiif falmachaa ture, kan seera malee isa bulchaa ture, biyyarraa balleessuudhaan isaa fi meeshaa inni qabate illee kan gachisiise goota keenya Oromoo Gaasoo Dingiisaa jedhama. Dhiifama. Eeyyangaa akkas jechuun deebiste Leenjisoo Diigaati jechuudhaan deebisteerti. Dhugaa dubbachuuf Leenjisoo Diigaatii argatteerti. Hanqina xiqqoo dubbachuu irratti haa sirreeffachuu dhabdu malee Leenjisoo Diigaati. Jidduma mee moobaayila kee dalgatti kaawwadhu iskiriinii akka guutuuf moobaayila kee dalgatti rooteet gatattu yaali. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan gama madda walaabuu miidiyaatiin kan isin dangaa jirru gaafiif deebiidha. Akkuma argaa jirtanitti gaafiilee hedduu gaafachaa jirra. Gaafiin gaafataa jirrus gaafii baay'ee namatti tolanii sabboonummaa Oromoo jiddu galeessa godhatanidha. Mee kallattiidhaan walitti deebinee jirra. Moobaayila kee xiqqoosi akkana rooteet gatime iitiit gatee mura waan taateef booda sirreessa. Full screen yaa thank you. Akkas ta'uu qaba. Bareeda amma rakkoon qabu. Kanaaf Leenjisoo Diigaa jechuudhaan argattee jirti. Itti aansuudhaanis Leenjisoo Diigaa ta'uu argatteerti. Hordoftoota keenya gaafiif deebiin akkuma itti fufee jira. Kan wajjin gochaa jirrus gaafiif deebii kana shamarree Oromoo Amboo miidiyaadha. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Gaafiin itti aanu akkas jedha. Gootonni Oromoo biyya Somaaliyaa bakka Shinyiigaa jedhamutti diina amantiidhaan addaan qooduu barbaannaan nuti Oromoodha amantiidhaan gargar hin baanu jechuun bakka tokkotti wareegaman yoo xiqqaate isaan keessaa nama sadi maqaa nu yaami. Isaan keessaa yoo xiqqaate nama sadi maqaa nu yaami. Daqiiqaa takkan qabdaa yaalisiin jennaa maqaa isaanii akka nu yaamtu daqiiqaa takka keessatti yaadadhuuti kallattiidhaan nu deebista. Egaa daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sirna gaafii fi deebii jiddugaleessummaa godhachuudhaan gama madda walaabuutiin ilmaan Oromootiif deebisaa jirrudha. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Daqiiqaan ishii waan dhiyaatee jiruuf kallattiidhaan isittiin isin deebisa. Turtii gaarii. Faritoo Waalee. Ayyee. Faritoo Waalee. Dhiifama. Wantoota isaan hunda isaanii maqaa isaanii beekuu baadhus namoota amantaadhaan yookaan nuti eenyummaadhaan gargar hin baanu jedhanii amantaa isaanii otoo addaan hin qoodiin lubbuu isaanii bakka tokkotti aarsaa godhan keessaa maqaa isaanii hunda beekuu baadhus muraasa isaanii siniin jedha. Qeerransoo Dhaabaa. Itti fufi ayyee. Itti fufi sirriirta itti fufi. Marii Galaan. Itti fufi. Na yaadadha gaadhiifama. Daadhii Biroo. Ayyee galatoomi namoota sadii deebistee jirti. Keessaayyuu Marii Galaan akkasumas Falmata Galmoo Bariisoo Waabee Gadaa Gammadaa isaan biroo Qeerransoo Dhaabaa fa'a yaamuun ni danda'ama. Warroota gaafataman sadiin deebistee jirti. Hedduun galatoomi jennaani yeroo tokko haamlee barbaachisaa fi gaafii diyaafatame kallattiidhaan deebisteerti. Galatoomi congratulation jechuun hin barbaada. Jiddumaan Amboon gaafiilee hanga ammaatti gaafataman shan keessaa afur tuqaa shaniin hanga ammaatti deemaa jirti. Dhugaa dubbachuuf biyya baqaa keessa jiraachaa biyyi mirgi namoomaan eeggamne keessa jiraachaa haala kanaan deebii yeroo deebistu baay'ee na ajaa'ibsiisaa jira. Meegaa itti aansuudhaanis gaafileen gaafataman ni jiru. Gaafilee kanniiniifis hundi keenyayyuu warroonni jala jirtan gaafii kanniin qabataa deemuun gaariidha jedheetii yaada. Gaafii baay'ee ulfaataa baay'ee hedduu namatti toludha gaafichi. Akkas jedha gaafiin. Bilisa ta'ee dhaladhee bilisaan jiraachuu baadhus. Eeyyen bilisa ta'ee dhaladhee bilisaan jiraachuu baadhus. Na dhaggeeffachaa jirta natti fakkaata. Ayyee.
bilisa ta'ee dhaladhee bilisaan jiraachuu baadhus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'ee durraa humni tokkollee nan dhoowwu jechuun kan dubbate eenyu jedha. Filannoon isaa Tasfaa'uun Camadaa. Eeyyen Tasfaa'uun Camadaa irra jira. Baa Agarii Tulluu, Caa Abbishee Garbaa, Daa Baaroo Tumsaa dhageessee jirta. Ayyee gooticha Oromoo Tasfaa'uun Camadaan. Eeyyen argattee jirti dhugaa dubbachuudhaaf. Hedduu dhugaa dubbachuuf goota Salaalee. Akkas jechuun dubbate bilisa ta'ee dhaladhee bilisaan jiraachuu baadhus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'ee duurraa duubatti hin deebi'u wanti nan dhoowwu hin jiru jechuudhaan kan dubbate. Filannoo irratti Tasfaa'uun Camadaa jira, Agarii Tulluu jira, Abbishee Garbaa jira, Baaroo Tumsaa jira. Tasfaa'uun Camadaati jechuudhaan kan nu deebiste shamarri maa dhalattu. Ayyee egaa hanqina neetworkiitu natti fakkaata deebi'anii dhufu. Carraasiif dabarseeti rakkinnaa miti duratti sisiisuu waan barbaaduuf jechaadha. Meegaa Amboon akkamitti ibsuu dandeessa? Amboon akkamitti ibsita? Ani magaalaa Amboo akkattan ishee ibsachuu barbaadu yookaan akkattan waa'ee ishii dubbachuu barbaadu hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Amboo gootummaadhaanis taanaan waliigalteedhaanis taanaan lola biyya ishee irratti dhufu yookaan Oromiyaa bakka kamuu yoo tuqe kan ishee hin teessisne ijoollee gootota kan qabdu biyya akkaataan ishee ittiin ibsadhu hin qabu. Magaalaan Amboo egaa hundaafuu beekamtuudha. Qabsoo ishiitiinis taanaan hin mo'amu jechuu ishiitiinis taanaan hedduu kaasuu dandeenya. Keessumaa sababa maaster pilaaniitti ijoollee hedduu lafa isheerraa kan aarsaa kaffalte akka Oromiyaa hundaa keessaa kaffalan jiru garuu keessumaa magaalaa Amboo seenaa magaalaa Amboo duubatti deebine otoo ilaallee waan baay'ee irraa baranna, waan baay'ee irraa hubanna. Anaaf magaalaan Amboo ka'umsa kootis bakkan handhuura kootis akkattan ishee ibsadhu hin qabu. Kanuman siniin jechuu barbaada waa'ee magaalaa Amboo dubbadhee fixuu hin danda'u waan ta'eef. Eeyyen kunis qabxii qaba. Hangam keenyattu qe'ee keenya ibsinaa, hangam keenyattu waa'ee naannoo keenyaa beekna kan jedhuu fi waa'ee Amboo ibsuudhaaf hedduus hin rakkanne. Maaliif Amboo diinnis beeka, Oromoo bira darbee dhalattuu lafa saniiti miti diinnis ni beeka waan taateef kallattiidhaan argattee jirta. Hedduun galatoomisin jedha. Gaafii dhaanutti hin dabarra. Gaafii keenya gara goolabuttis deemaa jirra. Akkas jedha gaafiin gootni Oromoo jeedala ta'ee eeyyen gootni Oromoo jeedala ta'ee waggaa 100 jiraachuurraa leenca ta'ee aadee du'uu naaf ooyye jedhe eenyu jedhama jedha. A. Waaqoo Guutuu, B. Taaddasaa Birruu, C. Jaarraa Abbaa Gadaa, D. Huseen Bunee jedha. Gooticha Oromoo Huseen Buneedha. Maashaallah. Kan umurii isaa aarsaa godhee darbuu darbee nuuf ifa ta'ee kan darbe goota keenya Oromoo qabsaa'aa keenya Huseen Buneedha. Gaafiin kiyyaa si wal madaalle waan ta'eef inumaayyuu takka si jalaa gabbu'e of. Hayyee egaa ijoollee waa'ee Oromoo yookaan waa'ee Oromummaa namni kamuu yeroo itti dubbatu, yeroo itti waa'ee isaa ibsatu yookaan yeroo itti deebi'ee of ilaalu taanaan keessumaa yeroon isaa ammadha. Hundumti keenyaa dammaqnee ani eenyu jennee ofaa ilaallu, ani eenyu jennee ofaa qorannu, waa'ee eenyummaa keenyaa bakka deemnutti, bakka teenyutti, bakka kaanu hundatti haa ibsannu. Waa'ee keenya yoo nuti hin himatiin namni kaanuu seenaa keenya hin awwaala malee seenaa keenya nuun ibsu asumaan dhaamsan qabudha. Hedduun galatoomii kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii wajjin ta'iinsa madda walaabuu miidiyaaf Amboo miidiyaati. Dhugaa dubbachuuf ilmaan Oromoodha. Ijoollee akkanaa jabeessuun fedhii qofa osoo hin taane dirqama. Sagantaalee dhiyeenyatti dhiyaachuuf deeman gama madda walaabuutiin akkasuma wajjin ta'iinsa gola fi gola Oromiyaa dhiyeenyatti dhiyaachuuf deemu irra deebineetiin Amboon jabeessuun seenaa Oromoo jabeessuu waan taateef hanga dandeessaniin sagantaa gaafa yaamichi isinii goon irratti hirmaattanii shamarree haala kanaan
maqaa amboo lafa osoo hin buusin seenaa amboo osoo lafa hin buusin biyya baqaa keessa teessee dandeettii kana qabduun haala kanaan yeroo ibsattu baay'ee namatti tola. Hangam tokkottu seenaa keenya beekna kan jedhuu fi wal ilaallaa isin hin jenna. Mee turtii beeksisa kanaan booda walitti deebina. Ejengaa walitti deebineerra. Dhugaa dubbachuuf gaafilee gaafataman hundaa deebisteerta. Inumaayyuu gaafii si gaafachuurraa of qusachuuf deemaan jira. Daawwattoota keenya warroonni nu daawwachaa jirtan sagantaan kuni qophii addaati. Keessaayyuu duudhaa seenaa duudhaa keenya irratti murteeffatee kan wal gaafachaa jirrudha. Gaafiin itti aantu akkas jedha. Miidiyaan uummata Oromoodhaa yeroo hedduu tajaajilaa ture. Sagalee uummata Oromoo ta'ee lallabaa turee fi Oromoo kaabaaf kibbaa tokko godhe. Waggaa meeqaffaa kabajate dhiyeenya kana OMN? OMN waggaa arfaffaa isaa kabajate yoon dogoggoruu baadhee kabaja waggaa arfaffaa isaatiin kan dura kabaje dabarsee. Waggaa meeqaffaa kabajate OMN gan keessaayyuu irransii deebi'a. Bara 2014 jalqabee qabsoo hadhaawaa gataa ture akka Awurooppaatti amma waggaa meeqaffaa isaa kabajataa jira? Yoon dogoggoruu baadhe waggaa 4 ta'ee 5 ta'eedha dhiifama iddoo kanatti na bokkashaa seeraan qabanne garuu kabaja waggaa arfaffaa isaa sirriitti nan yaadadhaa. Eeyyangaa galatoomi gaafii kanan arganne OMN dhiyeenya kanatti waggaa 8ffaa isaa kabajatee jira. Biyya baqaa keessa jiraachaa haala kanaan gaafilee gaafataman gaafii 7 keessa gaafii tokko dhabuudhaan tokko immoo cinaa argachuudhaan hanga ammaatti 5.5dhaan deemaa jirti. Waldorgommiileen akkanaa kun ilmaan Oromoo biyya baqaa keessa jiran sabboonummaa isaanii akka horataniif waan tajaajiluuf jechaadha. Mee itti aansuudhaan ammas akkas jedha. Dhaabbanni Oromoo hangafni ABO'n bara kam uumame jedha. Irransii deebi'a. Dhaabbanni Oromoo hangafni ABO'n bara kam hundeeffame jedha. Itti yaadii si jalaa gadi bu'aa kophaa kee taa'ee itti yaadi. Google go'uus dandeessa. Daqiiqaa 2 qabda. Turtii gaarii. Hayyee nan deebifadha. Bara 1973 hundeeffame dhaabbanni adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO bara kana moggaafame jedheen fudhadha. Irra deebi maal jettisa? Bara 1973 dhaabbanni ABO yookaan adda bilisummaa Oromoo moggaafame. Hedduun galatoomi 1973tti bu'uureffame yookaan hundeeffame. Gaafiin itti aantus akkas jetti. Turtii gaarii gadiin si buusaa boqonnaa fudhatteetiin itti deebita. Hawaasa keenyaan wal hubanneeti walitti deebina. Haara galfadhu. Googilii wantoota adda addaa ilaali siin jedha hangasitti sarchi gootee gaafii deebistu ta'a. Turtii gaarii siin jedha gaa walitti deebinaa daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa taamsas kallattiidhaa keessaayyuu gama madda walaabuu YouTube chaanaalitiin kan gurra isin buusaa jirrudha. Gaafiif deebiin keenya jechaadha. Gaafiif deebiin keenya kan irratti fuulleffatu keessaayyuu jiddugaleessummaa waa'ee seenaa Oromoo irratti jennee jirra. Waa'ee seenaa Oromoo kanarratti waa hedduurraa barattan jeetii yaada. Waa hedduurraa hubattan jeetii yaada. Kanaaf gaa ilmaan Oromoodhaa hundi keessanuu warroonni hordofaa jirtan sheer godhaa laayik godhaa isiniin jenna. Kanaaf namoonni gaafilee adda addaa qabdan dorgommii kanarratti of duratti dorgaa dorgee qopheessuuf deemaa jirra waan taateef keessummaan teenyas ni deebiti. Qophiin keenya akkuma itti fufee jira. Daawwattoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf qophiin keenya hin jalqabamne amman tana gaafii addaa gaafachuuf deemaa jira. Keessaayyuu gaafiin kun kan irratti gaafatamu wantoota adda addaa kan dabalame jechaadha. Gaafii baay'ee ulfaataa fi yaadiinsa sammuu nama gaafatudha. Meegaa walitti deebina. Keessummaa teenya walitti deebina. Baga nagaan deebite. Hayyee baga nagaan eegdan. Marga akkuma daawwachaa turte yookaan ammoo wanti si gaafachuun barbaadu keessaa tokko
Daayireektarri miidiyaa OMN yeroo ammaa kana eenyu jedhama? Daayireektarri miidiyaa OMN kan yeroo ammaa. Muhammad Habosh jedhama. Muhammad Abdosh jedhama. Hedduun galatoomii. Carraa kennameef daqiiqaa takka keessatti haragalfannaan boodatti gaafii gaafatame qilleensa irratti deebiseerti. Muhammad Abdosh jedhama. Daayireektara miidiyaa OMN ol'aanaadha. Akkasuma gulaalliin miidiyaa OMN gulaalaan ol'aanaan jechaadha. Dajanee Guutamaati. Daawwattoota keenya warra nu hordofaa jirtan hundi keessanuu galatooma. Ammaaf immoo sagantaa keenya goolabuuf deemna. Gaafii addaa qabna. Gaafiin addaa keenya ammootu maali kan jedhuun walitti deebina. Gaafiin addaa keenya keessaa tokko gaafiin mallattooti. Gaafiin mallattoo kuni itti fufa ilaaltee deebisuu dandeessi. Ayyee. Harki keessan hin mul'atu. Barreessuu. Waan tokko muranii. Harki keessan badaan mul'atu. Ammas hin mul'ata? Hin mul'atu. Harki keessan gara suura kootiitti ba'e as naa baasa. Ayyee. Ammas hin mul'ata? No, hin mul'atu ammallee dhugaa. Ayyee. Ammas hin mul'ata? No, iskiriinii anaan bukkee na baasaati iskiriinii bal'ifadhaa na argaa hin jiru. Hayyee deebisuuf wanni jechaa jirti. As Hayyee yookaan wanta seenaa dhiigaan barreeffame yookaan seenaa dhiigaan barreessina. Maaliif muraniitu ka'anii barreessanii? Gaaficha hin arganne. Israasii hin boocaa ittiin barreeffata. Israasii wanti waa barreessuuf fayyadu waa lama biirima iskiriptoo fi isa kana jechaadha. Israasii fakkeenyaaf ni qarta erga qartee ni boodatti hin barreeffata deebistee ittiin haqatta hin arganne. Mee gaafii keenya xumuraatti deebina. Gaafiin keenya xumuraa dhugaa dubbachuudhaa fi ambooni miidiyaa kanarratti ergan dhufte ji'a muraasa. Hayyee dhugaadha. Ji'a muraasa. Daqiiqaa takka keessatti ilmaan Oromoo yoo xiqqaate 10 waami. Kanneen sooshaal miidiyaa kana keessa wal barattee fi hiriyyummaa walitti qabdu. Daqiiqaa asii qabeen jira nama 10. Furtuu dhalootaa Tiyuub. Ifaa miidiyaa. Furtuu dhalootaa ifaa miidiyaa Wuddee Tiyuub. Xajjituu Tiyuub. Ooroo Tiyuub. Jiituu Tiyuub. Asaantii Tiyuub. Dastee Tiyuub. Dammee Tiyuub. Bagabaatee yookaan Odaa Bisil Tiyuub jettee kan jirtu. Daqiiqaan keessuteera ana keessa waan oolchineef deebiin keen ta'u. Madda walaabuu kun istuudiyoo keessan hin jiru akkamittiin si waamare? No, namni dhiiraa tokkollee keessa hin seenne beektaa waan nama gaddisiisu keessa namni No, giddumaa hin xumurre dhugaa hin xumurre giddumaan jira utubaa Tiyuub jira. No, daqiiqaan keessuteera dhaabu. Daqiiqaan keessuteera hedduun galatoomi. Meegaa sirba tokko nu affeeriiti sagantaa keenya asirra goolabna sagantaa keenya irratti keessummaa taatee dhufuu keetiif duraan dursee dhugaa dubbachuudhaaf hedduun galatoomi jedha. Asumaan immoo daawwattoonni keenya wantin beekuu qaban mucayyoon tuni gaafii gaafatamti gaafii 10 keessa
gaafii 8.5 deebistee tokko tuqaa 5 dhabdee jirti. Kanaafi itti yaaduu qabna sagantaa itti aanu qophii golaa fi gola Oromiyaa nama biroo erga qopheessineen boodatti torbee dhufu keessatti inshallah sagantaa addaa mana isiititti Amboo miidiyaatti ni qopheessina. Kanarratti ammoo wanni hojjetame tokko osoo hin taane yaalii isin gataa turte argitanii jirtanii viidiyoo kanarratti. Kanaaf mana isiitti akka qopheessuun abdiin qaba. Dorgomaan biraas ammoo guyyaa iftaanii itti fufa. Kanaafi baga gammaddee 10 keessaa 8.5 deebistee jirta. Dhumarratti ammoo sirba tokko nu affeeri yookaatu. Sirban siibana. Sirba sa wajjin sochoota. Oh, no. Sirba hin danda'u si hin beeku si asumaan wanti carraan naaf haa kenna. Carraa yoo naa kennitan naman galateeffachuu qabutu jira. Ayyee. Namni ani galateeffachuu jiru jireenya koo keessatti nama dursa Rabbi na barsiise hundayyuu galatoomaa jechuun hin barbaada. Keessumaa immoo madda walaabuufaa nama oromummaa isaanii dhimmisiisee yookaan qarshiin yuutuubii yookaan beekamtiin yuutuubii isaan dhimmisiisee miti kan isaan hojjetanii quuqama oromummaa fi kaka'umsa ilmaan oromootiif fakkeenya gaarii ta'anii moggaasa maqaa irratti hundeeffamanii wanta hedduu hojjechaa jiru. Asumaan carraan naa kenname kanaan galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma jajjabinni keessan kaka'umsi keessan ilmaan oromoo bukkee dhaabbachuun keessan akkasumatti itti fufu isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Hayyeegaa dhaabbachuu miti waliinis teennaa rakkinaa miti galatoomii yaadanaa kenniteef siin jedha. Wallee tokkoon si affeera. Walleen kun baagiraawundii duubaan wallisaa ittiin sochoota siin jedha. Asumaan gaa. Socho'uun of kasha. Asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqeetu yaatu. Birree rifatee kanaa dhayyeessaa mararfatu. Watu jira watu Jubbin garaalito Watu jira watu Digni lammilita Watu jira watu Juuti lammikibba Watu jira watu Digni lammikiya Sayyengaa hedduun galatooma warroon daawwattan hundi keessanuu sagantaa itti aanutti keessummaan biraan qabadhee hangi isin dhiyaadhuu fi har'aaf immoo sagantaa keenya har'aa asumarratti hin goolabee jira kan wajjin dabarsine obboleettii teennaa Amboo miidiyaa irra kallattiidhaan gaafiif deebii wajjin goone keessaayyuu gaafii 10 gaafatame mallattoodhaan kan gaafatamee fi gaafii tokko cinaa dhabuudhaan gaafii 8 deebisuudhaan kallattiidhaan jechaadhaan sagantaa har'aa irratti olaantummaa ishii gonfatteerti. Dorgomaan itti aanuu akkamtaa kan jedhu gaafii sagantaa itti aanutti wal wajjin arginudha. Waan sa'aatii kee aarsaa gootee sagantaa kanarratti argamteef duraan dursee irran deebi'ee hedduun galatoomi siin jedha. Gaafiif deebiin kenna cimee itti fufaa of duratti waa hedduu waliin dalaguu dandeenya. Kanaaf galatoomi siin jedha. Hayyee isinillee istuudiyoo bantanii gaafiif deebiin afaan taasisuu keessaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii jedha. Galatoomi ulfaadhu. Hayyee galatoomaa. Galatoomi, thank you.